kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokkoon amiin. Sagalee keessan amma solkaasatu malatteessinu maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokkoon amiin. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokkoon amiin. Jaalatamtoota maatii waaqayyoo ija waaqayyoo kan taatan abboonni kooluboon yeroo hundumaa maqaa ilmaatiin dhalatto maqaa hafuura qulqulluutiin ijoollee qulqullootaa jedhamtanii kan waamamtan hundumti keessanuu nageenyi fi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam bultanii amiin. Galanni uumaa keenya Sillaasee akka balleessaa fi akka cubbuu keenya akka daddarbaa keenya fi akka yakka keenya ilaalee osoo bakkeetti nu hin gattin akka arjummaa isaatiitti iddoo qulqulluu kanatti kan walitti nu qabe waan abboota keenya maqaa isaa kan galatoomee fi kan ulfaate haa ta'u. Sagalee isaa qulqulluu kana dhaga'uudhaaf qulqullummaa osoo hin qabaatin cubbuu fi daddarbaa ammeenya keenya fi gidiraa keenya hunduma isaatiif nu obsee qulqullummaa isaatiin jaalala abbummaa isaatiin mucaa kookoottoo jedhee mana isaatitti kan nu waame kan walitti nu qabe waan abboota keenya maqaa isaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akka eeyyamaa fi fedha waaqayyootitti ani dhaabbadhee isinis teessanii barumsi barannu macaafa Kuffaalee boqonnaa 12 lakkoofsa 10 irra kan jiru waliin ni ilaalla. Ijoollee koo fakkaatu kan jedhu waliin ni ilaalla. Ijoollee eenyu fakkaatu? Ijoollee eenyu fakkaatu? Ijoollee koo fakkaatu kan jedhu waliin ni ilaalla. Seenaa kana gadi fageenyaniin baasnee innaa ilaallu waa'ee Yaaqoobii fi abbaasaa Isaaqidha kan hin kaasu. Seenaan kun seera uumamaa boqonnaa 27 kaasnee hanga boqonnaa 28 gaafa dubbisnu macaafa san keessatti obboleessi isaa jalaa godaanee innaa Yaaqoob adeemu qofa innaa ilaallu. Macaafa Kuffaalee kana keessatti immoo Kuffaaleen seerota wangeelota shanan Museen barreessan keessa Rameetoo kan barreeffame keessaa isa tokkodha. Maaliif akka inni godaanee erga godaaneen boodatti maatii inni horate qabeenya inni horate macaafa Kuffaalee kana keessatti kan ilaallu. Egaa macaafa kana keessatti kan ilaallu Yaaqoob erga obboleessi isaa wajjin ol lolanii obboleessa isaatiif wanta hunduma isaatu dhiisetti kan adeemedha. Akka yeroo ammaa kana mormiidhaaniin obboleessa isaati irratti ol mormanii mana murtii ol dhaabanii iddoo adda addaa ol dhaaban jibba keessa hin galle Yaaqoob obboleessa isaa jala ni godaaneedha. Isaa dukkana bahee akka obboleessi isaa nagar akka obboleessi isaa itti hin muufanne obboleessa isaatiif wanta hunduma isaatu dhiisetu ni godaaneedha. Bakka godaane sanaatti waaqayyo isa durseetu argamee jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Bakka inni adeemu sana daandii inni godaane sana hunduma isaatu waaqayyo ni eebbisee fedha. Inni mana isaatii ba'u obboleessa isaa yakkine wanta ta'eef obboleessa isaati irratti qiimii hin qabanne wanta ta'eef obboleessa isaa hin jibbine wanta ta'eef wanta hunduma isaatu dhaala abbaasaa obboleessa isaatiif isa hangafaatiif kan kennu sana caala kasaatis dhiisee dhaala abbaa kiyyaa hundumtuu siif haafu erga na jibbite erga